Jiruu jirtu kabajamtootaaf dhaggeeffattoota miidiyaa keenyaa kan taatan hundi keessaan arras viidiyoo adda ta'e qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Viidiyoo har'aa irratti immoo akkamiin loogoo ofii keenyaa jaallannee fi filannee boca barbaanneen akkasumas halluu barbaanneen hojjetannee dhiyeeffachuu dandeenya kan jedhudha. Kanaaf amma dhuma viidiyoo kanatti nu wajjin ta'aa affeerraa keenya. Duraan dursitanii aappii loogoo art jedhamu Google Play irraa yookiin Play Store irraa buufattu. Isa booddee loogoo art kan jedhu kana keessa yommuu lixxanii fuula akkas fakkaatuun eegala. Mee keessa galee isinitti agarsiisu. Egaa karaa lamaan hojjetachuu dandeenya. Inni jalqabaan logo collection kan jedhuu fi create logo kan jedhudha jechuudha. Isaan keessaati logo collection kan jennu kuni logoowwan qophaa'anii achi keessa kaa'amantu jiru. Isaan keessaa kan nuti barbaanne yoo barbaanne filannee maqaa isaanii qofa iddootti jijjiirree fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf tokko isaa fudhadhu. Mee kana fudhadhu. Egaa yeroo irratti tuttan save gochuu akka dandeessanii fi edit gochuu akka dandeessanii filannoo isiniif fida. Akkasumas immoo share gochuus. Egaa mee edit goonu save gochuu keenya dura. Edit gaafa goonu iddoo kanatti irratti tuqna barreeffama sana irratti. Isa booddee barreeffama sana si'a lama irra deddeebinee tuqna. Barreeffama isaa qofa jijjiiruu jechuudha. Maaliif loogoo kana jaallattanitu yoo ta'e. Fakkeenyaaf azeelatu jenna. Egaa azeelatu buufaaf loogoo kana barbaadaa jenna. Isin immoo bifa barbaadanitti jijjiiruu dandeessu. Inni kun karaa bifa salphaa ta'edha. Haa ta'u malee loogoo ofii keenyaa barbaanne boca barbaanne hojjetachuuf garuu create logo kan jedhu sanatti haa deebinu. Create logo kan jedhu karatti haa tuqnu. Egaa fuula akkas fakkaatu qaba. Isa booddee logos kan jedhu kun gara harka bitaa kanarra jira. Egaa as keessatti maayirratti kan hundaa'edha logoon keessanii jedhee nu gaafata. Mee as keessatti filannee maayirratti kan hundaa'e bakka barbaannu haa filannu. Fakkeenyaaf ani 3D logo kan jedhu kana filadha. Egaa as keessa akkuma argitan boca babbayeessa kan qabanne hedduu isaaniitu jiru. As keessatti filachuu ni dandeenya. Kana malees bifa biraatiin duubatti deebinee illee ilaaluu ni dandeenya. Fakkeenyaaf duubatti haa deebinu. Kunooti fakkeenyaaf art and design kan jedhu kana keessa naa dhuftan boca babbareedoo jiru as keessa filannee hojjetachuu ni dandeenya. Akkasumas immoo agriculture kan jedhu keessa galleetoo ilaaluu ni dandeenya. Egaa bifa akkasii kana kan qabanidha. Haa ta'u malee ani callisee 3D irratti tokko isaa hojjedhe isinitti agarsiisu. Kun kan irratti ni akkasaa godhu. Egaa halluu isaa jijjiiruu dandeessu. Halluu boca isinii kenname kana. Isa immoo iddoo kanarratti bitaaf mirgatti naannessuudhaan halluu barbaaddan filattanii jijjiiruu dandeessu. Mee ani kanarraa kaayadhu. Isa booddee barreeffama barbaaddan asitti add text kan jedhu kan arginu. Dhuftanii irratti erga tuqxanii booddee fakkeenyaaf azeelatu jenna. Azeelatu. Eeyyee. Isa booddee akkatti erga akkas kaawwannee booddee akkaataa barreeffama isaa haa filannu. As keessa dhufna. Boca inni ittiin barreeffamu foontii isaa erga filannee booddee fakkeenyaaf akkatti haa barreeffamu hin jedhe right hin jedha. Ifama. Irratti tokko qabna. Fakkeenyaaf ani kana filadhaa jenna. Akka kana jechuudha. Akka kana. Isa booddee halluu barreeffama keessanii jijjiiruu yoo barbaaddan text color kan jedhu bukkee kanarra jira. Fakkeenyaaf ani kanaan filadhaa jenna. Bifa kanaan akkatti erga keenyee booddee save gochuun sammuu akkamitti jettanii gaaffii isinitti haaf yoo ta'eef iddoodhuma kana jira. Isa booddee background isaa yeroo jedhu iddoo kana jechuudha. Naannaa kanarra akka jiru hunduma isaarra isa kana background isaa wajjin save gochuu barbaannamoo logo sana qofaatti save gochuu barbaanna kan jedhu filanna. Yeroo baay'ee logo qofaatti yoo save goone irra filatama. Kanaaf isa cina kanarra jiru filanna. Egaa
loogoon keenya seef ta'ee jira. Mee deemnee haa ilaallu. Gara footoo keessa gallee haa ilaallu. Eeyyee kunuu loogoon koo seef ta'ee jira. Loogoon koo haala bareedaan seef ta'ee jira jechuudha. Kanaaf isinis loogoo ofii keessanii bifa bareedaa ta'een hojjetachuu ni dandeessu. Isiniin jechuun barbaadatan galatoomaa.